akkam jirtu guys baga deebitanii gara channel kiyyaatti dhuftan guyyaa har'as video kan biraatiin isiniif deebi'een jira yeroo darbe video hojii online jedhee isiniif maxxanse tokkorratti application isa guyyaa har'aa ammoo akkamittiin akka irraa baafannuu fi dhuguma hin kaffalu kan jedhu profii isaa kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Video kana like gochuudhaan eegala maatii channel keenya warra hin taane immoo subscribe gochuun maatii channel keenya ta'a isiniin jedha. Akkasumallee namoonni baay'een keessan commentii telegram jalaatiin yookiin immoo karaa keessaatiin namoonni baay'een keessan jecha tokko kan dubbatan jechuudha. Yeroo keenya fixu malee bu'aa nuuf buusuu hin qabu kan jettan namoonni baay'een kan dubbatan jirtu jechuudha. Garuu kun yeroo keenya fixu osoo hin taane numaahu yeroo keenya kan nuuf qusatu jechuudha. Akkamitti yoo kan jettan ta'e namoonni baay'een keenya YouTube irra deemnee maal gochaa oolla viidiyoowwan garaagaraa ilaalaa oolla YouTube irratti viidiyoowwan YouTube irratti ilaallu sana haga qanumatti yeroo keenya gubnee YouTube irratti viidiyoo sana ilaallu ufnee asirratti YouTube irratti yookiin immoo application kanarratti viidiyoo YouTube irratti ilaallu sana application kanarratti ilaala ittiin coin yookiin immoo ittiin maallaqa sassaabachuun nurraa barbaachisa jechuudha. Kanaaf maal gootu bakka kanatti developed with YouTube kan jedhu bakka kana jira isarratti bakka kana dhuftanii maal gootu wanta YouTube irratti search gochuu barbaadan yookiin immoo wanta YouTube irratti ilaaluu barbaadan dhuftanii bakka kanarratti ilaaluu dandeessu jechuudha. Wanta biraa hin qabu YouTube irratti wanta search gootan fakkeenyaaf amma kiyyaata jedhee yoon search godhe haala kanaatiin kiyyaata jedhee yoon search godhe wantootan ani post godhu YouTube irratti bakka kanatti naaf dakun akkuma argitan jechuudha. Hanuun ani YouTube irratti viidiyoo ilaalu bakka kanarratti viidiyoo masanii ilaalu jechuudha. Wanta biraa wanta yeroo na jalaa fixu hin qabu yookiin immoo wanta biraa wanta namiidhuu hin qabu jechuudha. Kan biraa immoo maaltu jira bakka kanatti isinitti agarsiiseen jira namoota affeeruudhaan liinkii keessaniitiin namni tokko yogguu isiniif seenu 0.1 USDT isiniif laata nama 10 affeertan jechuun USDT tokko yookiin immoo birrii 160 ol hojjettanii jechuudha. Karaa biraa viidiyoo keessan ilaala osoo viidiyoo ilaaltanii osoo raadiyoo garaagaraa dhaggeeffattanii yookiin immoo osoo applicationii garaagaraa buustanii jechuudha. Kan bakka kanattis isinitti agarsiiseen jira applicationii garaagaraa buusuudhaan taaksiiwwan garaagaraa hojjechuudhaan application tokko buusutti qofa coin 2000 isiniif laata jechuudha. Bakka kanatti akkuma argitan bakka kanatti immoo taaksiiwwan garaagaraa hojjettu hanga coin miliyoona 200tti karaa ittiin argattantu jira jechuudha. Bakka kanatti seentanii tokko tokkoon hojjechuu ni dandeessu. Taaksiiwwan garaagaraa isiniif ni laata. Akkasumallee social miidiyaawwan garaagaraa maal gochuu dandeessu follow gochuudhaan coiniiwwan garaagaraa argachuu ni dandeessu jechuudha. Applicationii garaagaraa bakka kanatti buusuutiinis coiniiwwan garaagaraa argachuu ni dandeessu jechuudha. Guyyaa har'aa kan ani isinitti agarsiisuuf dhufe malee akkamittiin akka irraa baafan isinitti agarsiisuuf jechuudha. Akkasumallee guyyaatti seentanii warra applicationii kanarraa hojjetan bakka xiyyaan isin agarsiisu kana tuquudhaan watch video jechuudhaan viidiyoowwan garaagaraa ilaaltanii coiniiwwan hedduu argachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf maal goonaa irraa baafachuudhaaf yookiin immoo maallaqa keenya baafachuudhaaf mallattoo profaayilaa keenya kanarratti al tokko ni tuqna. Sana booddee gara gadiitiin dhufuudhaan withdraw kan jedhu bakka kana jira isarratti al tokko ni tuqtu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin nuuf dhufa jechuudha. Best providers in your country nuun jedhee biyya keenya Itoophiyaa bakka kanatti nuuf ka'a. Kan nuti baafachuu dandeenyu biyya keenya Itoophiyaa keessa teenye kan irra caalaatti nuuf mijatu warreewwan kana sadan nuuf kaa'ee jira jechuudha. Kan biraas immoo yoo barbaadan PayPaliinis bakka kana jira karaa PayPalii baafachuu ni dandeessu. Wantoota garaagaraatiin baafachuu ni dandeessu jechuudha as keessa seentanii. Garuu ani guyyaa har'aa kan ani baasee isinitti agarsiisuu barbaadu Binanceetiin jechuudha. Binance USDTdhaan baasuu barbaada. Kanaaf maal goona bakka kanaatti USDTin ani qabu USDT 0.55 jechuudha. Kanaaf maal godha bakka kanatti Binance kan jedhu irratti nan filadha. Kana booddee bakka kanatti confirm kan jettu jirti ishii irratti al tokko nan tuqa jechuudha. Kana booddee maal nagaafata bakka kanatti Binance UID yookiin immoo ID Binance kiyya nagaafata. Bakka kanatti immoo USDT meeqa baafachuu barbaada jedhee nagaafata. Sana booddee Binance ID kiyyaa fi US amount sana nan guutaa jechuudha. Namoonni Binance account hin qabne Binance account banachuu dandeessu. Passportii fi national ID fayyadamtanii banachuu ni dandeessu jechuudha. Namoonni akkaataa itti banatan hin beekne immoo yookiin isiniif galuu dide immoo comment jalatti Binance jedhaatiin naaf barreessa. Akkaataa itti Binance banattanii fi akkaataa itti Binance irraati maallaqa keessan gara baankiitti dabarfattan tokko waan isinitti agarsiisuu danda'u comment jalatti naaf barreessuu hin dagatina. Amma maal goona gara Binance keenya erga dhufnee booddee bakka kanatti sarara sadii kan qabdu jirti ishirratti al tokko ni tuqna jechuudha. Kana booddee gara oliitiin maqaa keenyaatti gubbaatti gara oliitiin ID kan jettu jirti lakkoofsa winuu kenniteetti lakkoofsa al tokko tuquudhaan copy ni godhanna jechuudha. Erga copy godhannee booddee gara application'itti ni deebina jechuudha. Application'itti erga deebinee booddee bakka kanaatti al tokko tuquudhaan paste ni goona jechuudha. Paste goonee jirra ID kiyya paste godheen jira kan Binance. Kana booddee USDT meeqa baafachuu barbaadana jedha. Kan ani qabu USDT 0.55 waan ta'eef bakka kanatti ammas 0.5 jedheen nan barreessaa jechuudha. Kana booddee erga barreessee booddee haala kanaatiin maal godhaa verify kan jedhu jira isarratti al tokko nan tuqaa jechuudha.
kana booddee your withdrawal jedheetti detailii naaf kaa'ee jira 0.55 dha Binance itti immoo baafachuu barbaada kanaaf maal godha bakka kanatti confirm kan jedhu irratti al tokko nan tuqa kana booddee verify godhinaan jechuu jira verify nan jedhama fuula keessan erga verify gootanii xumurtanii booddee kallattumaan successful isiniin jedha fuula keessan itti buuxamte yookiin itti siqxanii akka isin fuula keessan yookiin immoo bifa ifa ta'eetiin akka fuulli keessan sirriitti argamu isinirraa barbaada haala kanaatiin erga withdraw gootanii booddee maal ta'a baalaansiin keenya amma 0 tahee jira jechuudha amma kallattumaan hamma guyyaa tokkootti hanga guyyaa lama gidduutti gara Binance kiyyaatti naaf ergama jechuudha bakka kanatti kun akkuma argitan gara Binance kiyyaatti guyyaa tokkootti hanga guyyaa lama gidduutti naaf ergama jechuudha ammoo maal goona kan ani withdraw godhe sun maal irra jira eessa jira kan jedhu immoo si transaction kan jedhu bakka kana jira isa keessa ni seenna kun akkuma argitan in progress irra jira jechuudha haga ammaatti hin ergamne yeroo naaf ergamu right godhee naaf xumura jechuudha haga inni naaf ergamutti obsaan nan eega Binance kiyyarratti jechuudha haala kanaatiin hojjettanii irraa baafachuu dandeessu jechuudha guyyaa guyyaatti irraati withdraw gochuu dandeessu nama firuudhaan doolaara tokko ol guyyaa guyyaatti irraa hojjechuu ni dandeessu haala kanaatiin irraa hojjettanii baafachuu ni dandeessu jechuudha viidiyoon kun yoo isinitti tole irratti like gochuu hin dagatina yeroo inni naaf ergamu screenshot isaa telegram irratti isiniif nan erga akkasumallee namoonni telegram channel kiyya subscribe goone yookiin join hin goone jiraatan kiyya multimedia jettanii seenuudhaan namoota 4,000 ol kan qabudha seentanii join gochuu ni dandeessu jechuudha viidiyoo kana yoo jaallattanii like gochuu hin dagatina viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura goodbye